Yaaddeettaa garuu saa'ii sadii guutuu meekaappii dibattee jechuudha. Dhiirri fuula kee dhiisee dudduuba gadi waa yeroo laatu. Yaaddeettaa ati moo waggaa sadii guutuu mana jiimii deemtee durbicha istii kee dhiiftee boorsaa kee duwwaa gaafa laaltu. Odu soba maaliif odeessa saba qulqulluu maaqureessa yemmuulee agarbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa yemmuulee agarbachiisa biyya ofii maaltu abaay'ee battoloonni neerbu abaay'ee abarrachiisa abaay'ee koobara nan beeku abaay'ee sirriitta sochiisa. Abaye batolone neku abaye sinasakiza abaye ko baranambeku abaye sinasakiza abaye waringilizi abaye tiyara tamaru abuko sibute baduko abaye tela abaro kasi nangala Mudin son samur Micheloko, mudin son samur Micheloko, kakaloko. Shamba jede shurubashi gatte shamba jede shurub. Kalfalan si bazetan, koron si tasase kai, sidapsi sa kalbi ke rabu mana, ayu ke sunatte, karre ke sadatte, nawati galuya. Kalfalan si bazetan, koron si tasase, sidapsi sa kalbi ke rabu mana, ayu ke sunatte, karre ke sadatte, wajidi galuya. Mila kona hoksita, harka kosna hoksita, kati wazirang kabu, ketu mamna bosita, durba durbu marasa, kero mati purasa, kade sodan nentenu, kotu sita nasasa, balbalan si bazetan, koron sita sase kai, sidat sisa kalbi ke rabu manna, ayu ke timatte, karre ke hadatte, nawachin galuya, balbalan si bazetan, koron sita sase, sidat sisa kalbi ke rabu manna, ayu ke timatte, karre fageenyatti kaatee maal dubbadhee simi'ee naangaraana nyaatee wallaani si jubbisa onneen madeessitee osoon bo'ee hirkanu hin deebiin na deessitee onnee koo na darattee urjii koo maana taatee sammuu koo dhabde furtee maal summii natti hortee. Jini wayaan gogsuu mana gubbaa nafee wayya loomee komaadoo ciisuu riban qabuu naan bariituum rafee wayya loomee komaadoo barbadaan jaalalaa mukukkulan qabuu wayya loomee komaadoo abbaatu kebbee kam kan hin tuqneen gubuu. Yaa bishaan gardaa yaa taliila koo bu'uura taaqiyyaa yaa gameessa koo bosonuu garnaa gaaffisa billaa maleeni waaboo suma pampira. Yommuu galmi ga'u waboon baacha baata humnaa gootummaa kee addunyaa beeksistee qulqulluu dhiiga kee oromiyaa eessistee dunni deessee waboo galmi geesse.
Egaa hordoftoota TikTok keenyaa kanaan dura Abbaay gara jalaa dhaqeen isin daawwachiisa isiniin jechaan ture. Har'a kunoo akka carraa ta'ee egaa dhaqee bakka kunoo isin daawwachiisuudhaaf qophaa'een jira. Kunoo lift saayidiin gara paawaraan kana ifaa eegalee kunoo gara gamanaa kana akkumaan isin daawwachiisaa jiru bishaan kun ifaa maddisiiseetii bahaa jira. Tarbaayinara jechuu gara galchee ifaa maddisiisee baha bishaanichi kun jechuu. Lagni Abbaayaa hidhaan Abbaayaa dhumateera. Akkuma argaa jirtan kana jechuu. Akkuma argaa jirtan kana kunoo dhumeera. Haaluma kanaan daawwachuu dandeessu jechuu kooti. Kunoo dildiliin gaafa baay'ee riqichi yookiin dildila kaniin gaafa dur fageenya irraa isiniin kaase sun kana fakkaata. Garaan kun gara Soodaanii ol deema jechuu bishaan. Gara Soodaan ol deema dildila kana jala ba'ee gara Soodaanii ol deema. Bishaanichi asiin jechuu. Asumaan laal garanaan ba'a. Garanaan giddibii keessaa ba'ee hidha Abbaayaa keessaa ba'ee jechuu. Hidha Abbaayaa keessaa ba'ee tuubboon sibiila fakkaatu kun gamasitti argitan kun kan bishaan keessa ba'ee tarbaayinara gara galchee jechuu humna sochisiisee humna guddoodhaan ifaa maddisiisee ba'uudha. Kunoo bishaanichi akkuma achi keessaa gad argitan kan achiin akkasitti bahaa jira. Ifaa maddisiisee as bahaa jira. Kunoo haala kanaan bishaan gara Soodaanii deemaa jechuudha. Ol deema bishaanichi. Gara Soodaaniitti ol deemaa jechuudha. Akkuma argaa jirtutti. Gara kana isiniin daawwachiisa jee yeroo baay'ee bakka hawwiiniin eegaa ture. Kunoo har'a akka carraa ta'e kunoo dhaqee kunoo isin daawwachiisuudhaaf qophaa'ee kunoo argameetiin jira. Isinis laayik godhuudhaan komantii nuu kennuudhaan nu jajjabeessuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Galatoomaa baay'een isin galateeffanna.